Illaahi wa innaa raaji'uun. Maalan dhagee galgala kanaa yaa jamaa maalan dhagee? Maalan dhagee yaa rabbii kiyyaa? Akkuma argitanii viidiyoo irratti harmeen asiliidhaa addunyaa kanarraa lubbuudhaan boqotanii jiru yookaan lubbuudhaan darbanii jiranii. Rabbiin kan jannataa isaan taasisu, Rabbiin biyyee isaaniitti haa salphisu, firoota isaaniitiif akkasumas immoo hiriyoota isaaniitiif ilmaan isaaniitiif Rabbiin jajjabina isaaniif haa kennu isiniin jedha. Asiliin otoo ba'u otoo harmee koo gammachiise otoo ittiin boqotin jedhe yeroo hundaa ba'u yeroo hundaa waa'ee isaanii haasa'u kun ogaa boqotanii jiru. Bakka hafan qabne sana bakka dhugaa deemanii jiru jechuudha. Nuti bakka sobaa jira malee isaan bakka dhugaa jiru. Hedduu tokko gadda onnee nama cabsuudha. Baay'ee waan nama gaddisiisuudha wallaahi. Anaa nyaatu otoo hawwu harmee koof jedhee kaayyoo hunda waa hundumaa booddeetta fedhee osoo ba'uutu du'aa hinaa godhaafi jedhu. Kun ogaa guyyaan isaanii ga'e deemanii jiru jechuudha. Rabbiin biyyeetti salphisu. Rabbiin kan jannataa isaan haa godhu. Wanti godhamu hin jiru wallaahi. Wallaahi qalbii koo na cabee amma dhagee. Inni dhiyoomaan ta'u. Inni dhiyoomaa waan tokko iyyuu hin ta'u hin boqote malee. Garuu biyya ormaa keessatti utuu ija isaatii hin argin utuu reeffa irrallee ga'ee hin awwaallatin yookaanis immoo taa'ee asiicha hawwu sababii jireenyaatiif sababii bakka jireenyaatiif galee arguu dhabuu isaati kan bakka nama gaddisiisu. Wallaahi baay'ee haasa'uu hin danda'u amma dhaga'an iyyuu. Anoo soba natti fakkaate ijoolleetti ishee godhee soba moo dhugaadhaan gaggaafachaa ture ijoollee baay'ee. Dhugaa natti hin fakkaanne. Bes akka qalbii isaa cabu hin barbaanne dhugaa rabbi. Bes qalbii isaa cabe biyya ormaa keessatti. Akkasii rabbiin kan jannataa sana taasisu waan jennu hin